guyyaan gammachuu keessanii kun isiniif dhufe walillee hammattan as booda halaalii keessaafuu addatti hoggaasumayyoonni keenya jedhe ilil fataa jedha isin yaaqindii wal taate qorra keessaa kaate misirroo markazul adlii litaalamil. Wanni guyyaa arraa gammachuudhaan dhufee keessummoonni hundi wal keessa ju'uuf shirra wajjin haa bulchuu fi waan alaa galtee fi guddisaan gootichaa tan Mustafaa Kadiir waan biraatii miti isaatu du'aayin adawwii isaanii karaarraa godhe gir warra walit dhufees rabbummaa naa godhu jennaan waliif Kadiir. Hingartanii kunoo barataa qaceeleef wanni inni kajeelees hoggisuma dhufa bar nama meeqaatu abbatti aaqa'ee yaadatee sheenayeen siin je'e arrafaa nuti maal goonaaf ree warri duraan didees argachuuf lammaffaa duubatti deebi'ee eeggachuun dirqama isaati warafaa warri qaalii godhe kunoo lama ta'ee qorra keessaa galee wal hammatee rafaa warri haftanillee yoo jaaramuu feetan dhiifama gaafadhaa jennaan amma dafaa. Ustaaz Mustafaa warri dubbiin galteef kunoo akkanatti waliin gagammadee wal gagammachiisa hubadhaa asumaa yeruma hundaa'uu rabbiin ni milkeessa barattoota hogguu jabeessu barsiisa misirroota keenya isin gartaniimi akka lafan buune ree du'aa'iin isaa eeyyeen sirri beeytan isin kana boodaas barnoota jabeessaa kan dide itti dhiisaa kunis dantaasaatiif waliin mammaramee kophaa mana ciisa. Usaa inuun taane ajaa'ibaan argee jarri eegareefu waluma dhungataa irraa hin dhumtuu mallaan hinuu sun nagayaa obbolaa fakkaatan maqaa isaanii ilaallaan eewaa namaa miti rabbumaatu duraan waliif uumee waliin alaa galche ellaan. Ta'uu isaaniiti akkam jettan duuba arustoonni keenya lachuu ilmaan jeeyilaan daandii hiree jechuun karattiin dhaabbatu heddummaatus keellaan akkasuma mallee taraafika hin qabu rabbumaatu qabee bira isin dabarsa konfoleeyyii teenya kophaa tatteessanii hin dhuminaa beelaan. Garii malee gariin ballifteetu yaaddu. Garii malee gariin balliseetu yaadu uumaan ilma namaatunis gosa gosa gariin firraa beekee ka'ee itti cabsus garii namaa immoo kophuma isaatti konfolummaan rigee iyyisiisee oosa wallee dargaggootaas fuudha sodaachisuuf ibliis mataa keessaa kolkoleetti goosa aboo lafaa ka'aa takka of harkaan ga'a siree gubbaa geessaa tooftaa lola jilbaasanii lafa dhoosa yoo onnee qabaatan fakkeenya goradhaa obbo Ibsaadhaa fi giifti duree isaa aadde Firdoosaa. Guyyaa arraan tanaa wanni fiigaa dhufeef kan ollaa fi aalii xiqqaa fi guddaanis osoo tokko nafin keessummoonni qaaliin gurraachaa fi diimaan singiliif dabiliin yaaminsa misirroo osoo lafan kaa'in wanni as dhufaniif kan gadii fi olii warra kophaa hafeef du'aayii godhanii warra alaa galeen jechuudhaaf eeyyeen nuufaa bulchu waliin. Isaanillee rabbiin nuuf haa godhu warra waan wal fuudheef beeku maatii ajaa'ibaa kan ofiif jabaatee qabsoo diinii kanaan dhaloota boodaatiif waan gaarii akeeku warra haasidoonnis isaan jidduu seenee hin dandeenye jeequ warra walit dhufee eega habbuuqatee dheebuu ba'ee quufe hanguma irraatu osoo akka inni jiru nuti eessa turree waliin je'ee yaadan gaara qaxxaamuree karaa keessa dhufees qalbiin maraammaree shukrii rabbiif galchu isaan haa taasisu sooma konfolummaa kanaas gammachuudhaan wal hammatee furee. Nuti kaayyoon keenya wanni kaanee dhufneef arra isaan lameen wal hammachiisuudha. Nama suuraa laalee gaaddidduu dhungatu qilleensarraa buufnee wal dhungachiisuudha. Nama yeroo hunda cinqii taaptaap godhu lakkii dhiisi jennee jawwaalarraa fuunee jaartii jala keenya gagammachiisuudha. Kan fuudha dagateef dhaamsa dabarsinee of yaadachiisuudha. Isin konfoleeyyiin dukkana keessatti ija hin babaasinaa lafaa ka'aa fuudha. Kaayyummaan keenyaa huusilaa isin kana bar hin haafsisuudha. Eenyuun nu gaafata? Amma lafaa kaanee ulee jajjabduudhaan silaa isin tumne.
fi wallaaltan malee wanni kun dhukkubaa akkam goona duuba nama lafaa ka'ee wal fuudhuus hin beeyne kan bakkuma ciisee akkam taana dhiiroo jedhu qorraan dhumne. Maal waa jennaa miti rabbiin haa beeksisu namuma hundaa ugaafuma duraatu samaaliif nu uumamne. Misirroota keenya rabbii isin haa godhu warra wal fudhatee ustaazii dhokatee garee keessaan deemne. Laal gabaabumatti wanni jechuu feene ni jirti waan ta'eef obsaa hin jarjarinaa isin yaadachiifnaa. Misirroota keenya of keessaa balleessaa miseejii jettu faa eega wal argannee osoo hin dalaganne galgalaaf ganamaas wal ammannee ciifnaa. Hanga duraa malee xiqqoon ganda dagachiisaa barnootallee dhiifnaa. Yaada badaa akkasii ni qabda yoo ta'e akkasuma dhaabbadhaa dawaa akaalifaa kana isin ibbiifna. Isin haasidoonni waan akkanaa dhiisaa namuu tan jaalattan fuudhaa nu garsiisaa. Arustittiin ganaa heerumtee barkunoo hiriyaa teessaniif fuudhee moggaa ciisaa. Maaltu isin aarse duuba kun bar dubbiin nama gammachiisa. Waa takka yaadinaa nama wajjin galees gara baasuuf karooran baasinaa. Rabbumaa tan fedhe nama hammachiisa. Bar wal quban qabdu. Warri aartan kunis osoo dhageessanii akka jechaa jiruun arustichi keenya haadha mana isaatiin of to'attan malee sanuu jechoonni isaa kan rafees ni kaasa humna jaalalaatiin. Haa ta'uu malee gaa hundummaan keessanuu maashaa Allah irraa jettan malee nurra akka hin rukunne isinit dhaammanna ija balaatiin. Yaa takkittiiti yaa ana jechuun si'i jechuun ana osoo lubbuun jiruu dhiisiitii yoon du'eessa yoomiin si ganaa. Kana booda ganaa abbaan manaa anaa waa takka yaadinii gammadii jiraadhu eegaan si argadhee hangaan danda'utti sumaan kunuunfadhaa. Rakkoon maaltu jiraa yoon du'ees rabbittiin cimsee si dhaammadhaa. Yaada kee fudhadhee hayyee ibsaa kiyya osoo lubbuun jiruu addaan nun babaasu abshir rabbiin kiyya mee dhiifama wajjin sitti himadhuuree akka garaa kiyyaa. Himadhu waan feete humaan sodaatinii nama biraa seetee baraan dhiirsa keetii. Kan rabbiin siif qoode arraa fi boruufis keessa siif laaleetii. Anummaanuu keetii sodaata akka malee dhuffuqna godhadhuu je'ee yoo barbaadde hanga ciqileetti. Anuwaa ofirraa gaaffii jajjabduudhaan si dararuun fedhu. Ana mala kootti garuu akka hin fedhu dhiiroo gaaffii xiyyatan amma dhiifadhu. Jetteeti qaanfattee afaaniin calliftee gidduun dubbii dhiiftee achi garagaltee ija jaalalaatiin suuta ibsaa laaltee. Innillee waa xiqqoo akka nama aaruutti fuula jijjiireeti waan isiin gaaffii san karatti addaan murteef kan duraan eegalte. Je'een itti fufee maali gaayaa lubbuu gaarumaa akkanni zeerommaa deebista eega takka haalaan naaf dhufee mirqaanni. Waan biraatii miti obsimee ibsaayyee. Gaaffii xiyyatanaa tan dhiira aarsitu tanaafiin sodaadhe waaniin hin barbaanneef akkanatti aartu eeganaa fayyamte hayagaa haa taatu. Yaa bareedduu tiyya walleennan amanne bar'aan siin jaaladha arraa fi boruufis ansumaan abdadda taayi dubbiidhaan narraa an dubbii akkanaa tan kara ciccitu tana niin sodaadha. Maal taate yaa qantu bar warri as ejjeenu hordofaa jiru kun hundi soddaadha. Yaa ibsaa kiyya laal daandii jiruu keessaa gufuun hin dhabamtu akki onneen tiyyasii kanarraa feetu akka hedduu jira keessaa tokko garuu kan muraada guutuu wa'ada naaf seenii hangaan lubbuun jiru hadaraa tan biraa anarratti hin fuutu. Kiw jechuun ammagaa. Konfoleeyyiin teenya rifachuun ammagaa keessumoonni yaadaan of dhabuun ammagaa walitti haa tolchu haasoyni misirroo akkanuma taanaan mi'aansaa dammagaa. Yaa adawwii duuba akka waliin ja'an eega gurra keessan kanaan dhageessanii gandi waliif galee maddii oriiwurra irra gaariin ta'u adabumaan osoo jalaa tatteeysanii yoo diddaniis dantaadha nuti maal nu galchi jechaa fi gochaanis isinuma warri garaan madeeysanii. Waan jaalalti taate kan duraan hin beekne sarraan tana immoo misirroo teenya irraa haa hubatu. Ammumaan tanaahu arustittiin teenya yeroo arusticha morma jala seentee akka dhudhungattu innilleen gammachuu yeroo jecha gaarii isitti dubbatu numaan beeka akka haasidoonni isaanii aaraan guggubatu.
Mee amma immoo takka warra isaan kanaaf gammadee na fideen maqaa isaanii eeraa caqafadhaan irraa hundaa miti silaas guyyaa akka kanaa nama mi'aa beeku qofaa waliif beekee gammachuu bareechuuf waliif na afeera hoggaan maqaa hime akka nyaaran guurre isin kun tokkolleen laal hadaraa seeraa. Warri na afeereef nama taphaan see'in sun jarri ofiifuu warra of danda'ee konfoleeyyiin see'in warra kophaa rafu warra waliif galee qorra keessaa gale isaan sun ofiifuu bar warra tokkummaan kophummaa haleelee maashaa allaa rabbiin waliin haa tursiisu warra sooma qabuus rabbiin haa fursiisu warra aamin je'eef bar duruu qeebalee baay'ee galatoomaan jechuun barbaada ispoonsara shaame kanarra na yaame abbaa manasiitiif obboleettii teenya Fatiriyyee Baalee. Maashaa allaa kunoo waliif galee jira. Warri alaa galees bakkuma jirurraa fiffiniinse falmii dhugaa dubbachuudhaaf galataatu malaaf qindiiwwan afeertee isaaniif na fidde ijoollee markaza warra madda ilmi. Argitanii miti hordoftoota keenya akka wal deeggaru warri jaare bultii rabbiin isaan hunda waliin nuuf tursiise kaanillee haa jaaru lakkii kana taatu jaaramuun ni tolti. Warri waliif yaadee gammachuu waliitis waan tolchuun barbaade wal gammachiisu kun waliif gammadee kopheessotaa miti hubadhaa kan ofiif konfolummaa baanan ofirraa ari'ee yaa firdoosaa teenya baga guyyaa arraa firii hiree keetii kana ijaan garte siin jetti hiriyeen yookiin saa'ibtittiin tantee laal Fatiriyyeen. Dhiifama naaf godhaa amma galaan deema yeroon kiyyaas gahee bakkaan buluun qabu kanaa ol yoon ture yoon bule faamalee tasgabbiidhaan taa'ee ulaanarraan bantu haati maamma kiyyaa akka ittiin guyyaa meeqa firraana ariitee mana jala bule. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.